Hayya shamar kafure daawwattoota hordoftoota abboomsaa shaw yoo yaa baga nagaan dhuftanii warri haaraa taatan subscribe godhaa warri maamila keenya duraanii taatan like godhaa waan nuti asirra maxxansinu hordofu hin dagatinaa isiniin jenna har'a keessummaa tokko na bira jira keessummaa kana maqaa isaa anaatu isinii hima inni uumaan hangaafadhe anaa deebisu maqaan isaa obbo Fandishee jedhama obbo Fandishee gaafii deebii nu wajjin fayyamamaa ta'uuf gaafii deebii kan si gaafadhu fayyamamaa ta'uu keetiif galatoom. Isinilleen YouTube Amboomsaa Show irratti naaf eeru keessaniif galatoomaadha. Akkuma ati ibsuuf yaaltetti maqaan kiyyaa Fandishee Abdullaatiin jedhama. Galatoomaa isinilleen asirra naaf eeru keessaniif. Okay, gaafii nan si gaafadhu gaafii waliigalaati. Tokkichi tokko daangaa Itoophiyaa fi Keeniyaa jidduutti yoo dhale illee buuphaa buuse illeen san Itoophiyaatti moo Keeniyaatti taati? Lukkichi tokko daangaa Itoophiyaatii fi Keeniyaa jidduutti lukkittiin takka lukkichi tokko yoo dhale Lukkicha dhalee moo lukkitti dhalee? dhiifama gaafii dhalee maafiin deebisee maafiin sharqaa deebisee ayyee gaafii itti aanu keessummaa takka ganda tokko ganda biraa dheeyitee karaa osoo deemtuu hurkitee uffata kaattee deemtu sana irratti hurkitee jirta keessummaa mana namaa yeroo hurkite taa'uusitti hin toluumi. Akkuma mana fincaanii deemtee dhiqachuudhaaf deemtetti uffanni ati qabdu uffatuma sani malee bakka biraa keessummaa deemtee jirta. Uffanni san yoo sirraa bu'e maal goota amma bishaan san keessa yoo amma bishaan mana fincaanii keessa yoo bu'e uffata jijjiirrattee mana san namatti ol deebitu hin qabdu kan kaattee fuutee baachuudhaaf bishaan keessa bu'e jira akkamudha. Kana gaa fakkeenyaaf dhugaadhaa. Amma keessatti yeroo maqaama dhiqachuuf fayyadachuudhaaf yeroo urkaa malee yeroo mataanuu yeroo baate ana amma mudannoon akkasiin illee mudattee jirti. Akkuma dhiqadhu seenetti jechuun harkaa buute. Deebitee fudhachuun namatti ulfaataa yoo namni ala jiraate gaa namuma faa yaamteetuma nama dubbistee huccuu akka fayyadatu namuma faarraadhaan halattaa jechuudha. Ayyee gaafii itti aantu oomisha kallii jechuun maal jechuudha afaan Oromooti? Oomisha kallii jechuun maal jechuudha? Oomisha kallii jechuun afaan Arabaati? Oomisha kallii afaan Oromooti. Gaafiin afaan Oromootiin si gaafadhe afaan Oromooti maal jechuudha? Oomisha kallii jechuun kallii tanan beeku. Gaafiin itti aantu gootota Oromoo sadii jechoota gootota Oromoo sadii jechoota siifin himaa gootota maqaa dhoyita. Tokkoffaa ofumaa dhabaatu malee arrasaasni hin danda'u. Ofumaa dhamaatu malee arrasaasni hin danda'u. Goonni jedhe eenyu? Takka ji. Gabrummaa irraa duutii bilisummaa. Goonni jedhe eenyu? Duuti koo du'a gootaati. Dhiigni koo dhiiga tasa dhangala'ee miti. Dhiiga saba koo bilisoomsuuf lolee. Goonni jedhe goota sadeen kana maqaan alai. Gaafii jajjabduu waa'ee seenaa kana hedduullee ni dubbisa yoo dubbisallee qayyama. Mee takka takkaan gaafadhu. Takka takkaan gaafadhu. Ofumaa dhamaatu malee arrasaasni hin danda'u. Goonni jedhe eenyu? Ofumaa dhamaatu malee arrasaasni hin danda'u. Marroodha. Beekuma arganne yaali. Okay. Gaafii lammaffaa gabrummaa irraa duutii bilisummaa gootni jedhe eenyu? Gabrummaa irraa duutii bilisummaa dha jedhe. Mararaadha. Yaali. Okay, gaafii sadaffaatti si dabraa. Duuti koo du'a gootaati. Dhiigni koo dhiiga tasa dhangala'ee miti. Dhiiga saba koo bilisoomsuuf lola'eedha. Goonni jedhee. Duuti koo du'a gootaati. Dhiigni koo dhiiga tasa dhangala'ee miti. Dhiiga lammii koo saba koo bilisa baasuuf dhangala'e. Gootni jedhe. Ani baay'ee seenaa kana. Amma gabaabumatti gaafii hin arganne gaafii itti aantutti dabarraa. Gaafii itti aantu mudannoon jireenya kee keessatti kan akkaan si kobalchiiftu yookaan si gaddisiiftu si mudate yoo jiraatte daawwattoota keenyaaf. Mudannoo jireenya keessatti mudannoon nama mudanne hin qabdu garuu mudannoon akkasitti kana ishee qabu san mudannoo isin qabdu jechuudha. Okay. Addunyaa tanarraa maal jaallata? Ani moo
Ani addunyaa kanarraa wanni inni dhugaan jaalladhu bilisummaa. Okay. Nyaata keessaa maal jaalatta? Nyaata keessaa wanni inni nan jaalladhu. Yeroo baay'ee nyaata. Nyaata keessaa wanni inni nan jaalladhu nyaata kana gaa laafsoon jaalladha. Okay, gaaffisa wajjin turtii gaarii siin jenna. Baay'ee hordoftootaafi daawwattoota keenya gaafiif deebii goonee asumarratti hin gabaabsaa. Gaafii isin gaafadhe gaafiin obboleessa keenya Fandishee gaafadhe muraasa isiniif deebisuuf yaala. Gaafiin tokkoffaan lukkichi tokko daangaa Itoophiyaa fi Keenyaa jidduutti buuphaa yoo buuse buuphaan san kan eenyuuti kan jedhamu lukkichi buuphaa hin buusu ofumaaf hin deebisan deebise garuu inni illee nama harkatu natti hin fakkaanne lukkitti jennaan ayyee gaafiin lammaffaan oomisha kallii jechuun maali jee gaafadhe ni yaalee naan deebisne oomisha kallii jechuun kuduraaf muduraa jechuudha. Gaafiin sadaffaan sanii naan gaafadhe waa'ee mana fincaanii uffata yoo deemtee uffannis duraa badiyee kana namni akkuma itti dhagaame godhatu hin deebiin akkuma abbaan deeffatetti waa'ee gootota Oromoo jechoota gootota Oromoo sadeen keessaa tokkoffaarraa ofumaa dhamaatu malee arrasaasni hin danda'u goonni jedhee goota salaaleen biqilchite agarii tulluuti. Lammaffaarratti gabrummaadhaa duuti bilisummaadha goonni jedhee Elemoo Qilxuuti. Sadaffaarratti dhiigni koo dhiiga gootaati dhiiga tasa dhangalee miti dhiiga saba koo bilisa baasuuf dhangaleedha goonni jedhee Maammoo Muzambirii. Ayyee daawwattoota hordoftoota keenya gaafiif deebii gabaabduu qabannee dhiyaanni asumaan isiniin jaa istiidiyoo keenya bakka dalagaa magaalaa dalagaa irraa tan isiniif dhiyeessinu asumaan goolabna. Yeroo gaarii turtii gaarii YouTube channel Abboomsaa Show yoo isinitti tole subscribe like share gochuu hin dagatinaa isin jenna galatoomaa.